Akkam jirtu hordoftoota xiyyaatti barras viidiyoo biraatiin isinitti deebi'eera. Gara viidiyoo deemuun turatti warroonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Warroonni subscribe gootanii nafaana turtan immoo hedduu galatoomaa akkanumatti nafaana turaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee koomentii irratti wanta qaama buburreessu yookiin isa shantararii jedhamu san nagaafattanii turtanii. Kanaaf immoo wantoota mana keenya keessatti argannuun akkamitti akka ofirraa balleessuun isiniif fidee dhufeera viidiyoo har'aa irratti jechuudha. Gaa viidiyoo dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuun hin dagatina, like godhaatii akka namoota biraallee bira qaqqabunaaf godhaa isiniin jedha. Qaama keenya irratti kan bu'uuratu dhukkuba tokkollee hin qabu. Yookaan immoo kan shantarariin ba'u jechuudha, dhukkuba takka hin qabu jechuudha. Qaama keenya irratti adda ta'ee waan mul'atuuf nu jibbisiisa. Harka keenya irratti, garaa keenya irratti akkasumas luka keenya irratti fi iddoowwan garaagaraa irratti ni uumama. Yeroo baay'ee maaliin akka nutti baheeyyuu hin beekamu. Dabalataan immoo yeroo ulfaa qaamni keenya yeroo diriirutti akkasumas namoota furdina gara malee furdatanii qaamni isaanii waan diriiruuf yeroo isaan deebisanii qal'atanitti qaamni isaanii sin nu buburrataa jechuudha. Yeroo ulfaa akka argitanitti namoonni baay'ee ni beektu jedhee yaada. Keessattuu yeroo dubartoota irratti yeroo ulfaa nutti bahaa jechuudha. Yeroo ulfaatitti qaamni keenya waan waxxaramuuf yeroo sanitti jechuudha. Yeroo deemnu san immoo qaamni keenya deebisee burrataa jechuudha. Keessattuu yeroo ulfaa sirriitti qaama keenya eeguu qabaanna. Yeroo hunda galgala hunda ta'es guyyaas ta'ee yeroo isinitti tolutti looshinii yookaan qibaatiiwwan garaagaraa fayyadamuu qabaanna akka qaamni keenya hin goggonne jechuudha. Faatis akkasitti ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana irratti baasii tokko malee mana keenya keessatti wantoota argannuun haala ofirraa balleessinu yookaan yaallu ilaalla. Yoo badus baates akka yaalluufi jechuudha. Yaaltan malee hin badu, diqqoo nama hifachiisa. Garuu bu'aa akka irraa argattan abdiin qaba. Anis kan itti fayyadamee argadheedha. Obsa qofa isin barbaachisaa jechuudha. Tokkoffaa ardii fi kokonaat ooyiliidha. Ardiin fayyummaa gogaaf bareechuu fi wantoota barbaachisaa ta'an keessaa tokkodha. Kokonaatiin immoo gogaa keenya akka hin sunturre ni dhorka. Akkasumas fayyummaa gogaa fi bareedina isaa eeguuf filatamaadha kokonaatiin. Ardiin immoo akkuma beektan fuulaafis ta'ee wantoota garaagaraatiif qaama addeessuu fi akkasumas bareechisuuf baay'ee tokko bareedaadha. Yeroo durii irraa kan itti fayyadamaa dhufanidha ardiin. Haalli fayyadamiinsi isaa haala baay'ina qaama keenya irratti bahee ilaallee maankaa 2 yookaan sanaa oli jechuudha. Akkuma baay'ina keenya ilaallee irdii fudhannee furdisnee bishaaniin bulbulla. Sanaan booda iddoo nutti bahee sanitti dibachuun suuta jennee maasaaj gochuudha. Sanaan booda daqiiqaa 20 tursiisnee dhiqachuudha. Achi kokonaat ooyilii qaama keenya dibannee suuta jennee maasaaj gochuudha. Kokonaat ooyiliin qaama keenyaaf waan fayyaduuf isa dhiqannu akkasumatti ofirra dhiifna jechuudha. Kunis seelota gogaa keenya irratti waan kakaasuuf hojii isaanii seeraan akka hojjetan kan godhuudha. Kanas ganamaa fi galgala guyyaan al 2 ji'a tokkoof gochuun shantararii balleessuu ni dandeenya jechuudha. Lammaffaan sukkaaraa fi kokonaat ooyiliidha. Makaan sukkaaraa fi kokonaat ooyilii seelota gogaa qaama keenya irratti du'an ni dhabamsiisa. Akkasumas seelota jiran immoo ni kakaasa. Kanaaf qaama buburratee nurraa balleessaa jechuudha. Kokonaat ooyilii gogaa keenyaaf wantoota barbaachisaa ta'an keessaa tokkodha. Qorannoowwan adda addaa akka mul'isanitti kokonaat ooyilii seelota gogaa akka hin dadhabne, gara dullummaa akka hin deemnee fi hojii barbaachisaa ta'an akka hojjetan kan kakaasuudha. Haalli fayyadamiinsi isaa immoo meeshaa xiqqaa irratti sukkaara maankiyaa 1 fi kokonaat ooyilii maankiyaa 2 walitti gochuudhaan wal maksiisuudha. Sanaan booda iddoo nu buburrate sanitti dibachuu fi maasaaj gochuudha jechuudha. Kokonaat ooyilii gogaa jiisuun fi sukkaarri immoo seelota du'an dhabamsiisuun shantararii gogaa keenya irratti balleessuuf furmaata filatamaadha. Erga dibanneen booda daqiiqaa 30 tursiisnee dhiqachuudha. Kana guyyaan al takka galgala
ji'a tokkoof gochuun shantararii ofirraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Obsumaan yaaluudha jechuudha. Hunda guyyaa takka dibanneetiin sanaan booda yoo kan ittiin deebine ta'e nurraa hin badu jechuudha. Akka salphaatti waan namarraa baduu miti. Sadaffaan dinnichaa fi zayita zayituunaa. Dinnichi mana keenya keessatti wanta salphumatti argachuu dandeenyudha. Dinnichi of keessatti wantoota qaama keenya barbaachisan kan qabateedha. Kan akka kaalshiyeem, maagneeziyem, foosfaras, ziinkii fi kan biraa gogaa akka harumuu fi kan godhanii fi shantararii wantoota balleessan kan of keessatti qabateedha. Zayitni zayituunaa immoo fayyummaa gogaa fi bareedina wantoota baay'ee barbaachisan ta'an keessaa isa tokkodha. Haalli fayyadamiinsi isaa dinnicha tokko erga fudhanneen booda qal'isnee murreeti jechuudha. Iddoo inni nutti ba'e sanitti dinnicha saniin suuta jennee sukkuumuudha jechuudha. Dinnicha saniin yeroo sukkuumni bishaan isaa keessa kan goggogu ta'e kan biraa fudhanneetiin jechuudha. Kan biraa jijjiirree isaan deebineetiin akkasitti bakkee nutti ba'e sanitti sukkuumuudha daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Erga sukkuumnee geessinee daqiiqaa 15 tursiisnee dhiqachuudha. Erga dhiqannee geessinee mootu zayita zayituunaa dibachuudhaan suuta jennee maasaaj gochuudha. Zayitni zayituunaa qaama keenyaaf nuuf jiisa. Qaamni keenya akka nuuf jiisu nuuf gargaara jechuudha. Kunis seelota du'an dhabamsiisuun gogaa fayyaa qabeessaa fi bareedaa akka qabaannu nuuf godha. Guyyaan al takka ji'a tokkoof dibachuun shantararii yookaan immoo qaama keenya irratti kan buburratisan ofirraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota kanneen asii olitti isinitti ibsi jechuu sadiin kanneen jechuudha. Sadiin bakkuma tokko dibachuu miti jechuudha. Kan argannu sadeen keessaa kan nutti toluu fi kan mana keenya keessatti haaluma salphaan argannu tokko filannee dibachuu ni dandeenya. Sanaan booda obsaan hanga ji'a tokko hanga ji'a lama yaaluudha. Garuu hanga ji'a tokkootitti jijjiirama baay'ee bareedaa ta'e ni argattu. Sadiin keessaa tokko fayyadamuudhaan baasii tokko malee mana keenya keessatti shantararii yookaan isa qaama buburreessu san ofirraa balleessuu ni dandeenya. Kana malee wantoonni baay'ee biraallee ni jiru. Kanneen hadha kan gabaabseesni fide jechuudha. Kan akka loomii, kokonaat oilii, sukkaara kunniin sadiin illee walitti baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kama isinitti tole isin fayyadamtaniitiin jijjiirama bareedaa irraa argachuu ni dandeessu hanga ji'a tokkootitti jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa yoo jaallattan like gochuun akka namoota biraallee bira qaqqabunaaf godhaa share gochuudhaan akkasumas gaafis ta'ee yaada yoo qabaattan gara koomentii jalaatiin naaf barreessaa hanga danda'e isiniif deebisaa jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaatti.